Kamaali 120 hundi isaaniitu. Finfinnee keessaa warra amma hoteela garaagaraa qaban, warra amma barcuma qaban, deeninnatii hedduu warri ta'anii hoogganaa jiran. Ijoolleen 120 Amboodhaa kaaftee amma Finfinneetti jirtu kuni Laamroot faana baay'ee walitti dhiyaatu. Ajjechaan Haacaaluu high levelidha. Sadarkaa olaanaatti hoogganame. Waan ta'eef sadarkaa olaanaatti iccitii olaanaadha. Namoota akka Zimbiloo Kaasa'ee fi fakkaatota isaatiin miti kan inni raawwatamu. Garuu Laamroot akka basaasa tokkootti garee 120 keessa turte. Hojii basaasummaa keessas turte mucaan kuni. Waan assassination sanaan akka walii galaatti ajjecha Haacaaluu wal qabatee garuu dubbiisaa kan hoogganee baay'ee sadarkaa olaanaatti sadarkaa muummicha ministeeraa sadarkaa Dammalaashfaatti iccitiinsaa waan qabamee namoonni ajjeesanis xiqqoo ol fagoodha. Garuu intalli akkuma jettee garee 120 keessa jirti. Isheen ajjeesuu keessa hin jirtu garuu haala mijeessuu keessa jirti. Hin beekti warra ajjeese intalli. Har'a Dubaayii jirti intalli dhiifamtee biizinasii hojjetaa jirti Dubaayii Laamroot. So deennatii eegamoo eegumsa guddaadhaan deennatii eegaanii jira. Ishee so sadarkaa amma yakkoota gurguddaa akkasii kanaa iccitii gurguddaadhaan raawwataman. Isaan kana ijoolleen 120 kun naannoo kanatti irra caala naannoo kanatu hin ta'in isaan sadarkaa gadiitti sadarkaa magaalaa sadarkaa aanaa keessatti waan hiraarsan hojii sadarkaa gadiitti hojjetu ijoollee 120 kuni. Amma 120 yeroo jennu waan addaa miti. Caaseffama mootummaa keessaa jiru jarri kun caaseffama mootummaa keessaa harka gadiidha. Keessaa mootummaa keessaa immoo deeninnatii. Beeraawii deeninatiitu qajeelcha ijoollee kanaa. Eenyutu isaan hooggana? Amma fakkeenyaaf tibba darbee Haacaaluu Gammachuu fa'aa kantiibaa magaalaa Ambootiin dabalatee namoonni baay'een ijoollee kana faana suuraa qabaniin dabalatee gadi ba'ee dubbatamaa ta'u. Kominikeeshiniin magaalaa Ambootis suuraa nu wajjin ka'uun isaanii yookiin immoo suuraa kantiibaa wajjin ka'uun isaanii ergama mootummaa qaban jechuun miti waan jedhu ibsa dimshaashan ba'e wayii waan akkasii maxxansanii turan. Akka waaqii fakkeenya yookiin immoo maxxansa Jawaar fuudhanii fa'aa akka waan lola dhuunfaatiin waan godhame mootummaa irratti lola oofuudhaaf Jawaar waan oofetti fakkeessanii kaasaa turan. Eenyutu hooggana ijoollee kana? Kantiibaa magaalaati moo tika aanaati moo tika naannooti moo kan godinaati moo akkamitti hoogganamu? Jarri kun kallattiidhaan hoogganamanii beeraawii deeninnatii yeroo Dammallaash beeraawii deeninnatii ture sana tika biyyoolessaa fi waajjira muummicha ministeeraa Toofiq jala turan. Jarri kun. Toofiq Madiid okay. Kallattiidhaan ila hubadhu. Bulchiinsi godinaallee jara kana hin beeku gaafa dura isaan hundeeffaman. Kantiibaan magaalaatiillee hin beeku gaafa isaan jalqaba hundeeffaman. Wanta akkasii kaasa. Tafarii Badhaadhaa kantiibaa magaalaa Amboo Saayiluu dura ture. Tafarii Sambooda Saayiluu achii booda Haacaaluudha kan dhufe Amboo irratti. Gurbaa Tafarii jedhamu kana dhalataa Walisooti. Kantiibaa Amboo ta'ee muudamee ijoolleen 120 kun yeroo sana ifatti 120 jedhaman hin beekamanii garuu immoo beeraawii deeninnatiin ijaaree ijoolleen kun sosochooti ergamatti kennamee dhalataa Amboo malee namni iddoo biraa akka hin bushine jedhaati gaafii gaafadhaa. Uummata keessattis gaafii akkasii kakaasaati. Namni dhalataa Amboo yoo ta'e malee ganda biraatii dhufee hin bushu jedhaati. Ganda irrattis haa dubbatamu, magaala irrattis haa ka'u
godina irratti haa ka'uu jedhanii ergama Toofiqii fi Dammallaashiitiin. Wanni kun ijoolleen kun kakaafti. Gaafa kana Tafarii kana nun bushuu jedhan laal sadarkaa biltsiginnaan itti jirtu sii kaasuuf. Tafariin walisoodha. Walisoof Amboo gidduu garaagarummaan jechuun hin ulfaata gaa waan akkaataan ati itti qoqqoodiinsa biltsiginnaan gaggeessu kana kaastee haasa'uuf hin ulfaata. Tafarii irratti boombii dhukaasanii ijoolleen kun. Ijoolleen Matawaa. Kantiibaa magaalattii irratti. Kantiibaan hin beeku kana. Booda ijoollee sana qabanii onneedhaniituma hin gadhiisaniin immoo. Maal siin jechuuf wanni kun jara kana kan hoogganu Beeraayi Deeninatiidha. Beeraayi Deeninatii tikadha. Kan kaffaluufis Beeraayi Deeninatiidha. Kallattiidhaan kan bobbaasu, ka to'atu, ka leenjisu, fandi ka godhu, ka hidhachiisu caasaa godinaayyuu miti. Ka kallattiin hoogganee bobbaasee qoratee ergamatti kennu warra federaalaati. Ani amma ijoollee bulchiinsa godinaa yeroo sana godina bulchan wal beekna. Yeroo isaanii yeruma Lammaan tureyyuu Lammaa jalatti ijaaruu jalqaban waan kana. Lammaan quban qabu. Toofiq faa erga yaalii ajjeechaa Lammaa irratti gaggeesse booda Toofiq eegumsa Lammaa ture Toofiq madada. Lammaa mataa isaa irratti magaala Moojootti yaalii ajjeechaa irratti gaggeessee jedhee sana booda iccitii araarratti fakkaatu kun. Nan kaasa kun. Lammaa Magarsaa walgayii magaala Moojootti wanni kun gannadha 2018 garuma ganna keessa gannadha. Erga Abiyyi muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Walgayii tuunni gaggeessaa jiru qaamni hidhate namni 3 snaayiparii hidhatee walgayii keessa galee magaala Moojootti. Kantiibaa yeroo sanaa dubartiidha. Isheetu affeeree eebbatu ture. Lammaan achi dhaqee namoonni snaayiparii qabatanii dhufanii yeroo sana eegumsi Lammaa immoo Toofiq madad kana. Amma ijoolleen Toofiq faana jirtu gurmuudhaan eegu Lammaa namni snaayiparii hidhatee seenee jira. Arganii nahanii saffisaan Lammaa waltajjii irraa butanii ba'anii konkolaataa keessa gashanii ijoolleen fudhattee badde. Warri hafe immoo warri kaan immoo Toofiqiin eenyu jarri gale kun jedhanii kabbabanii jedhanii dhiisaa ittiin bu'inaa hojjettoota federaalaatii jedhanii Toofiq. Hojjettoota federaalaa yoo ta'an snaayiparii qabatanii eenyu xeeyyamee fi eegumsa waan taaneef olaantummaadhaan eeyyama fudhatanii iyyuu hin seenamu bakka akkasii snaayiparii qabatte. Booda jara sanaa okeen gaafannannaanis ittiin buutan jedhanii akka isaan miliqan godhee Toofiq. Sana booda Toofiq Lammaa faana dhufee beellee nagaatti illee hin jenneen ibada. Eessa jirta lammallee eegumsa Lammaa olaanaa ta'eetu jiru. Galgaluma sananni Abiyyitti gale dhaqee eegumsa Abiyyi ta'e galgaluma sana. Sana booda Lammaan Abiyyiin gurbaan si bira dhufe kun yakka hojjetee dhufe. Hidhamuu qabaa ergii jedheen. Inni dogoggortee inni hidhamuu jedheen Abiyyi. Akkasittiin Toofiq eegumsa Abiyyi ta'e guyyaa sanaa kaasee Lammaa faana akkasitti Lammaa marsaa lammaffaas yaaliin ajjeechaa Lammaa irratti gaggeeffameera yeruma sanaa kaasee. Amma gaa kana kananii sii kaasuu fi Lammaan utuu hin beekiin Toofiq faa caasaa Lammaa jalatti ijaaruu jalqaban.
caasaadhuma mootummaa ta'eetu beeraayi deeninnatii fi waajjira muummicha ministeeraa jalatti warra hoogganamu matoo haayaa jedhanii raadiyeesii kiiloomeetira 150 silasiin jedhe kana keessatti caasaan dhokataa kun akka hin ijaaramu godhan. Achi mootummaa biraa jechuudha. Okay. Yaa amma gaa wanta akkasii kaasa gaa dabalataan. Wanni Tuulammaan hin beekiinii ta'e tokko waan uummanni baruu qabu tokko jira. Waan Burraayyuutti raawwate fulbaana 2018. Miseensota hawaasaa Gaamoo irratti Burraayyuutti yakka raawwatame namni hunduu yaadata. Qeerrootu raawwatee jedhameetu fireemii ta'ee dhiyaate sana. Dubbii sana karaawwatee miseensa matoo haayaati. Akkamitti ta'ee yeroo sana gurbaan poolisii naannoo sana hoogganu Darajjee Baayisaa jedhama. Komaandarri poolisii magaalaa Burraayyuu yeroo fulbaana 2018 sana keessa. Akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Komaandara kana dabalatee bulchiinsaaf nageenya magaalaa Burraayyuu dabalatee ijoollee matoo haayaa kana qindeessaniitu tibba sana immoo adda bilisummaa Oromoo Eertiraadhaa deebi'eera, Gimboot Sabaattiinis deebi'eera, walitti bu'iinsi akka uumamu godhaniiru. Abiyyi immoo hiriira simannaa abaa'uudhaaf godhame sanaan aareera baay'ee Abiyyi. Akka malee aareera. Ijoollee simattee deebitutu uummata Gaamoo kana fixeedhanii diraamaa isaan hojjetaniin waan kana warri raawwate Dammallaash Gabre Mikaa'el, Toofiq akkasumas komaandara poolisii magaalaa Burraayyuu Darajjee Baayisaa qabatanii bulchiinsaaf nageenya magaalattii qabatanii waan kana raawwatan. Yakka hama. Kanaanii jettee miti. Kaabinee naannoo Oromiyaa bakka bu'ee araara uummata Gaamoo fi Oromoo akka bu'ee Arbaa Miincitti anatti ergame yeroo sana. Miseensa kaabineerra. Arbaa Miinci dhaqeen abbootii gadaa keessaa nama qabadheen qeerroo keessaa nama qabadhee wanni Gaamoo irratti Burraayyuutti ta'e Oromoos bakka hin bu'u, qeerroo Oromoos bakka hin bu'u. Garuu itti qaanumneerra balleessaa qabnaan jedhu uummata sana dhiifama gaafachuun gadi bu'ee qorannoo isaa kan erga qorannoon isaa gaggeeffamee qorannoo isaa sana kan gaggeesse Lammaan nama ramadee Makalaakiyaa Inteleejensii irraas namni ramadamee qorannoo sana gaggeessanii waan kana kan raawwate yeroo sanatti matoo haayaan jennee tika mootummaatu federaalarraa Dammallaash fa'aa harka keessaa qabu. Toofiq fa'aa harka keessaa qabuun kanarra gahan. Warri komaandarri poolisii magaalattiis bulchiinsaaf nageenyas harka keessaa qabuun kan bulchiinsaaf nageenyaa yeruma sana hidhame. Komaandarri poolisii naannoo sanaa immoo hidhamu jedhee Lammaan gaafatti deemu Abiyyi ni hidhamu Gujiitti ramadamu jedhe. Darajjee Baayisaa Burraayyuu irraa kaasanii Gujiitti ramadan. Gujii dhaqee immoo maal godha namichi kuni uummata geedoo buqqise. Ergama Abiyyi fudhateetu godha bokkoo kana. Burraayyuu irrattis ergama Dammallaash Abiyyi fa'aa fudhatee godha. Gujiis dhaqee uummata geedoo buqqisee Oromootu buqqise jedhamee oduun isaa hojjetame yeroo sana. Ammas Lammaan waan kana ammas quban qabu. San booda immoo maaltu ta'e Darajjee Baayisaan kuni Gujii irratti wanna poolisii Oromiyaa keessatti Gujii moodel waan jedhamu jira beekta. Moodela Gujii jechuun mana Oromoo gubu shanee dhadhanii
qaqqaammachuu gubanii qaqqaammachuu mana Shanee jedhanii maatii Shanee ajjeesu maatii Shanee saamuu rashanuu jumlaan rashanuu nama basumaam jedhanii qalu Gujii keetti eegale wanni gidiraan poolisii Oromiyaatiin Gujii keessatti jalqabe Wallagga dhaqe Shawaa dhufe Arsii dhaqe Oromiyaa hunda waliin moodela Gujii jedhama poolisii Oromiyaa keessatti moodela Gujii jedhama baay'ee way ijoollee yeroo sana moodela Gujii kana hojiirran ooshin yottee didde ijoolleen poolisii Oromiyaa ijoolleen qabsoo yeroo dur qeerroo faana harka akkas gochaa turte sun poolisii Oromiyaa keessa nama 8 poolisii 8 rashaname Gujii irratti hin ajjeefnudhani maal godhe uummanni nagaan maal godhe dargaggeessi nagaanii hin ajjeefnu ajjeesaa jennaan hin ajjeefnutti poolisii 8tu ajjeefama an kana ragaadhaan an beeka Gujii irratti eewu kana godha makalaakaa keessaa namni achirra ture jira Dabuub Izziirra Darajjee Baa'isaa Abiyyachi kaa'ate kana jira jarri kun wanni Gujii irratti ta'e moodelli Darajjee Baa'isaa Oromiyaa hundarra akka ga'u godhame Darajjee Baa'isaa saba kanaatiin saffisaan Arsii irratti ramadanii Arsii lixaa irratti ramadaniitu ji'a muraasaa booda eessa geessu beekta bakka Dachaasaa Bitimaa buusan Dachaasaa Bitimaa matoo hayaatu adda keessa falate Ambootti tunni qeekooti jedhee mana isaati Ambooni utuu wookii godhaa jiru matoo hayaanii gareen matoo hayaa tokko gurbaanii Sheekoo Lammeessaa jedhamu nan hoogganamu garee matoo hayaa yeroo sana amma sheekoon kun Bishooftuu wayisa jiradhanii isaantu dhagaadhaan mataa falaxanii Dachaasaa kuffisanii Dachaasaan yeroo sanatti komishinara poolisii itti aanaa damee ittisaarra jira jechuudha humna addaa isa hooggana isa rukutanii kuffisanii hospitaala galee sana boodachumaan ari'atanii eenyuun bakka buusanii bakka isaa Darajjee Baa'isaa kana bakka buusanii hamma har'aatti humna addaa naannoo Oromiyaa damee ittisaarra itti aanaa komishinii poolisii Oromiyaa ta'an tajaajilaa jiru Darajjee Baa'isaa ergama Burraayyuudhaa kaasee haga Gujiitti Arsii keessa naanna'ee dhufeetu gubbaa poolisii Oromiyaa irra kaa'ame. Dubbiinsaa waa'een matoo hayaa waa'een caasaa dhoksaa mootummaan ijaaree deemu gadi fagoo ta'uusaa yeroon isaa immoo har'a miti. Waggaa 8 dura ta'uusaa waan inni eegalame. Gubbaadha akka inni hoogganamaa jiru. Even wanni kun caasaa dhoksaa akka inni ta'e. Warri har'a namoonni tokko kaasee maarreen kun dhiyeenya warra dhufedha malee warri duraa marsaan duraa jira marsaatti aanee jiru jira. Marsaan immoo nama jiru jira. Hojiin isaanii bal'aadha. Doktorri keessa dhoksaadha.